Akkam jirtan hordoftoota koo ayyaanni fulbaana keessa kabajamu egaa hedduu akka ta'e ni beekama. Walitti aantiidhaan ammoo tibbanaa ayyaanota hedduutu kabajamee har'a ayyaana masqalaa kabajaa jirra. Egaa kaleessa humni waloo akka hubachiisetti galgalarra ayyaanni damaraatii fi ayyaanni moolidaa karaa nagaa ta'een darbeera. Milkaa'ina guddaadha egaa inni kun bu'aan kun kan argame ummanni dargaggoonni qeerroon qarreen wal ta'uudhaan waan socho'anii fi ayyaanni kun haala kanaan kabajamuusaa ummanni itti hirmaatee aadaa fi duudhaasaa mul'isuudhaan kan ayyaaneffamedha. Ayyaanni masqalaa immoo damara wajjin jechaadha. Sadarkaa idil addunyaatiinis beekamtii kan qabu ta'uunsaa ni beekama. Kanaaf ayyaana Itoophiyaa qofa miti jechuudha. Hambaa kiiliyaa ta'uudhaan jechaadha waggootaan duradha kan galmeeffame. Kanaaf ayyaana kana haala miidhagaa ta'een ho'isuudhaan kabajuun barbaachisaadha. Inni kaleessa addababayii masqalaa Finfinneetti argamutti akkasumas magaalota naannolee adda addaa keessatti kabajame. Sadarkaa kana eeguudhaan kan raawwatame ta'uunsaa ni beekama. Inni kun egaa injifannoo guddaadha. Humni waloo nageenya biyyaalessaa akka ifoomsetti rakkoon tokkollee hin mudanne ayyaanni moolidaa fi ayyaanni masqalaa jechuun keessumattuu kan damaraa wayitii kabajamutti ummanni dirree irratti ba'ee hedduudha waan ta'eef rakkoon mudachuu danda'a jedhamee yaaddaamee ture. Garuu sadarkaa sanaan ammoo qophiin gahaan barbaachisaan waan taasifameef rakkoon mudatee hin jiru. Humni waloo odeeffannoo kaleessa galgala kenneen kan mirkaneesse isuma kanadha. Egaa kan itti aanu immoo ayyaana irreechaatii kan beekamu. Ayyaanni irreechaa as magaalaa Finfinnee Dololoo Biddeenaatti akkasumas ammoo borumtii isaatti fulbaana 27 jechaadha. Hora Arsadii Bishooftuutti akka kabajamu ni beekama. Gaafa fulbaana 26 Finfinneetti kabajama. Akkuma ayyaanni moolidaa fi masqalaa karaa nagaatiin darbega ayyaanni irreechaas karaa milkaa'aatiin akka ayyaaneffamee darbuuf hojjetamaa jira. Koreewwan sadarkaadhaan gurmaa'an hojii isaanii hojjechaa akka jiran ni beekama. Inni kunis egaa akkuma ayyaanota darbanii kan milkaa'e akka ta'uuf qeerroon qarreen Oromoo qophaa'ummaa olaanaa akka qaban ni beekama hojjechaas jiru. Akkuma ayyaanni masqalaa fi damaraa milkaa'inaan darbe irreechis rakkoo tokko malee kabajamee akka darbuuf tumsuun barbaachisaadha. Sadarkaa mootummaatiin humnoonni tasgabbii gama isaaniitiin dirqama isaanii akka ba'an ni beekama. Eegumsa gahaa taasisuudhaan jechaadha. Egaa hawaasnis sadarkaa isaatiin qophaa'ummaa gahaa taasisuutu irra jiraata. Keessumattuu iddoo uummanni bal'aan argametti miidhaa geessisuudhaaf carraaqqiin taasifamuu danda'a. Keessumattuu humnoonni finxaaleeyyiin biyya keessaa fi biyya alaa xiiqii keessaa galuudhaan miidhaa geessisuu danda'u waan ta'eef of eeggannoo olaanaa taasisuun barbaachisaadha. Hundumtuu eegumsa cimaa taasisuu qaba. Kanaafis hojjetamaa akka jiru ni beekama. Akkuma ayyaanonni darban milkaa'an irreechis kan milkaa'e akka ta'uuf hojjetamaatiin jira. Egaa kun waan baay'ee nama boonsudha. Ergamtoonni hin dhabamanii keessumattuu kan maallaqaan bitamanii socho'an jiraachuu danda'u waan ta'eef hedduutti qophaa'uudhaan of eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha. Maaliif kuni xiiqii olaanaa keessa seenaniiru jarri kun qabsoo hidhannootti seenaniiru. Gama qabsoo hidhannootiin carraaqqiin isaan jalqaban akka milkaa'aa fi hin jirre beekamaadha. Kanaaf abdii kutannaa keessa jiru waan ta'eef humni abdii kutate immoo miidhaa geessisuurraa duubatti hin jedhu. Kanaaf miidhaan akka hin geenyeef eegumsa taasisuun of eeggannoo cimaa taasisuun ni barbaachisa. Ayyaanichi kan milkaa'e akka ta'uuf waaqni Oromoo uumeesse nu gargaara ni beekama. Hundumaafuu eegumsaa fi kunuunsa waaqa gurraachaa itti aane immoo ummannis eegumsa barbaachisaa taasisuu qaba. Kanaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Egaa
hojjechuu qabna. Qindoominaan hojjechuutu barbaachisaadhaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'a.